nageenyi waraadha jajjaboo jechaa anini maqaan kiyyeen Waariyoon Nuura jedhama. Ministeerri Voice of Hope Liibanii Mission Center keessa koordineetarii waggaa kanaaf yoo badhaasoon jedhee hojii waaqa ka hojjechaa asiin durallee turree itti aanee ammas hojjechuu jirra. Yoo badhaasoon jedhamoo waggaa kanaaf fuul keen duratti fuula lamirraatti adda baafannee hojii waaqayyoo man kadhaa man eebba jaaruu fi karoorfannee jirra. Kunilleen funnaan agarsuutii fi dhangaggooftuu gubbaatti waan ta'eef isan warri waaqayyoon isan gargaaree hojii waaqa hojjechuuf fedhii qabdan cuftinuun waliin hirmaadhaa. Yoo fedhii waaqa ta'ee achirratti man kadhannaa waliin jaarraa jedha. Waan kan gabaabsisanitti dabarfachuu barbaada. Waaqi isan eebbisoo raabulaa deeba. Ayyee babaroo fayyaa nageenyi san badhaadha. Maqaan kiyyaa Duub Jiloo jedhama. Voice of Hope Ministry Dirree Mission Center coordinator naa akka fedhii waaqa taateetiin guyyaa har'aa yaaballoo irratti immoo warri Voice of Hope partneriin as dhufteetti marii guddoo asitti horeen mari'atte gabaasa hojii kanaan dura hojjetamtee illee irratti wal marannee akkasumas ammallee karoora fuulduraalee irratti waan guddoo karoorfanne akka dirreetti yoo haafneet hin jenne partnerii nama ministeera kan deeggar gar nama 44 qabna. Karoora keenya kan fuuldura keessatti yoo waaqni nu gargaaretti hin jenne immoo akka karoorfanneetti hojii karoorfanne keessa hojjedhu hojii karoorfanne keessa hojii hojjennu keessa tokko mana kadhaa ijaaruudha. Man kadhaa ijaaruu kan immoo hafuuraa fi waalirratti yookiin girriftuullee itti daranneetiin lafa sadii proposal kagoon keessatti akka fuulaan isin fudhataaf argatteetiin fuulaan koordineetor jechuutti fuula lama waalee fi girriftuu irratti man ijaarranneetiin akka fedhii waaqaatti horee jirtu waliin nama murteeffannee yaaballa irratti marii kana guddoo irratti walaasumne. Kanaaf isan namni hojii waaqa hojjechuu jirtan kakaraan waliin hojjechuu jirtan namni cuftinuu waan qabdaniin hojii irratti hirmaanneetiin mana waaqaa kun dura ijaaruu jirru durumaa deemneetiin ijaaruu inna kanaaf yaada qabdanii namni naannoo sun jirtan kana karaan waliin hojjechuu jirtanillee kaammallee karaa ammaan tan ergaa kanaatiin dhageettanillee waan nagaafachuu feetanii fi yaada irraa fudhachuu feetanillee na dubbistanii hojii waaqaa kana waliin hojjennaa. Hojii waaqa durumaa deemnee walumaa jenna lubbuun jiru jenna guftaan bara keessanii fi waan keessan cufa eebbisan jenna eebbifama.